abdii gadhiisa mubaarak gadhiisa isinii jechuu ture na agartan gaa amma silaa eega tolaan diddan kabajan beeytan akka isin beeytan afaan isin beeytaniin isinii dhufa mee abdii qeensi takka irraa haa cabu mee qeensi takka irraa haa cabu dhufee jira ana maammeedha abdii dhaqqabi jettan kunoo dhaqqabuudhaaf kukkutteeta abdii tun gadhiisan har'a gadhiisan boru gadhiisan jennee callisuu jirraa bar wallaalletii miti maal jechuudha tuffii namaatii kun namichattiin kolkoloon na agarta waan argite albaatu kana mataan dhukkubee Mustafaa jiraa fi jinnii siin beekuan eenyumaayyuun sodaadhu rabbii kiyya tokkicha malee hawaasa kiyya du'aa godha rabbiin na cinaa jira jechuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jedhaga. Nageenyi kiyya bakkuma isin jirtanitti onnee koo irraa madde bakka isin jirtanitti qilleensa irra balolee isin bira haa ga'u isiniin jedha akkam nagaa jirtanii baganaaf jiraattan isinirraa tureemi egaa bakkaan turee fi bakkaan jiraachaa ture ni beeytanii egaa akkuma jettan amma yaadni keessanis dhaamsi keessanis nagahee jira yaada isin naaguma achitti hunda argeetiin jira yaada keessanis waan naan jettan hunda fudhadheetiin jira jechuudha amma gara magaalaa deebi'aa jira maammee deemi abdii barbaadee abdiin akka malee miidhamaa jira naan jechaa jirtan jechuudha dhugaadha sirriidha abdiin miidhamaa jira warroota abdii dhabamsiisanii deebi'anii waan argan alba'aa jiran guutuu isii na argitan jechuudha waan isaan godhu rabbiin na gargaaru kuno amma akka isin argitan kanatti konkolaataa keessan jira fulli kiyya gara magaalaa deebi'ee jira kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya kuno gadi garagalee jira jechuudha gara magaalaatti gaseenuudhaaf kanaaf hordofaa maaliif eenyu namichatti nana si argeetiin jira haasawaati haasoftes haasawa keetillee argeetiin jira abdiin ni dhukkubaa abdiin maalii ta'e abdiin jinnii ta'e wanni akkasii hin dalagu wanti akkasii hin dalagu gonkuma abdiin dhabamnaan sii mitii abba torbatti dhabamta tamaam sii mitii hireenni kee guutuun dhabama ta'a an akkatti waan isin dhiisuun sehin abdiin dhabamuu miti dhukkubuu miti mee dirmamuun takka irratti argamtu yoo an isiniin dhufin dhufu jira kun waan jaayiza ta'ee chin jira hajaatii jechuun muradhee baadiyyaarraa gara magaalaa seenatiin jira jechuudha maal na jalaa dhoysitanii misii fi namittiin shonqorrittiin sunillee dachii miti bakka feete yoo fidda magaalaa kana keessa takka lamaaniin hulaan beeka waan ta'e bakka isin jirtan isin beeka waan ta'e jaayiza taatiin eegaa maammeen dhufaa jira jechuudha dhufaatiin jira safaata nama isin qoosa nama isin akka waan nama hin qabne baatii tokko ol qabdanii irra taa'uu jirtanii bar silaa mubaarakiin dhabamsiiftanii amma gabbaatee viidiyoo waraabdee abdiin dhukkubee mana yaalaa jira ka dhukkube mee hospitaala maa viidiyoo nun argisiisin inuu dhukkube jetta mana yaalaa geessite manni yaalaa ati geessite kame mee mana yaalaa kam geessite eessa dhukkube dhukkubni nafaan si habauna agarta walii dhufna siifi ijoollee kotorbaandii guurtee deemtuniin saniif namitti shonqorrittii san isinii dhufeetiin jira isinii dhufeetiin jira isin kabajni isiniin ta'u ushururuun isiniin ta'u isin kadhachuun isiniin ta'u namni likkii keessan beeku ana namni quxurii kophee teessanii beeku ana maammeen ka safaaxan bayin ka qoosaan bayin ka waan nin godha jedhe san godhu dhufeetiin jira obsa dadhabeetiin dhufe gadhiiftan jennet diniina isinii kennine ture namallee isinitti ergeetiin ture gadhiisaa tankaarfii bira waliif fudhannaa gadhiisaa isiniin jechaa ture abdii gadhiisaa mubaarak gadhiisaa isinii jechuu ture na agartan gaa amma silaa eega tolaan diddan kabajan beeytan akka isin beeytan afaan isin beeytaniin isinii dhufa kanaaf daandii gubbarra jira jechuudha saffisaan mee abdii qeensi takka irraa haa cabu mee qeensi takka irraa haa cabu dhufee jira ana maammeedha safaatan na biran jiru
Ani kijibni na biran jiru nama 550 taati na eegan jedhisi ana qofa isin eegaa. Saffisaan odoo anan isin biran geenne yoo gadi hin dhiisin abdii. Dhufutti jiraan. Yoo gadi hin dhiisin ani maammee miti. Takka takkaan isin hidhee abdii isinirra oofaan. Nan beeytan maal akka ta'e. Maammee jechaa dhageettan malee maalummaa kiyyaa fi keessa kiyya maalitti beeyta turtura. Waan nama hin qabne hin se'in. Waan namni duuba hin jirre hin se'in. Mucaa fuutanii dhabamsiiftanii haga ammaa afaan hiitanii martanii irra teettan. Siisinii miti garee waan akkanaa ijaartee dalaydu guutuu isiitiifu anatu gahaadha. Anatu likkii beeka. Anatu irra deema. Anatu isinirraa dalaga asii jechuudha. Taphni akkanaa goosan akkana hin dalagu maammee biratti. Yoo abdiin edanu akka sagalee viidiyoo kiyya dhageette kanaan yoo abdii fuutee mana hin seensisin Mustayfaan ati abdii dhukkubee jira mana yaalaa geesse mee viidiyoon kan maanuun argisiisin ka dhukkubni nafaan si haa ba'u mee dhukkubni mataa naa ba'u waa foto qeensirraa haa cabu sii dhufeetiin jira. Sii dhufeetiin jira dura ani nama morku siifan hima. Nin morka waan nin godha jedhe nin godha. Nama na tuqe in dhiisu gadoo sana garraa kafaladhutti. Nama na dhaye haga dha'utti hin dhiisu. Nama deesse haga madeessutti hin dhiisu. Nama qileen nagate Nasraddiin fuudhee qileen nagate gaaf dura. Fuudhee qilee isa caalu isa geesse. Akkasii irraa kafaladhe lafarra isa shorroise. Isinis wakka abdii gootan godhamuuf teettan. Saffisaan immoo irraa abdii mana isatti arguu qaba. Odoon anuunoo magaalaa seenutti hin jira. Magaalaa seenee gara bobbaa fuula keessan odoon deebi'eetiin jira kuno. Dhufeetiin jira kuno. Fagoo jiran seen. Ameerikaa deeme yookaan Suudii deemen seen. Xarafuma magaalaa Yamanii xarafan baadiyyaa bahee malee. Kafaladheetiin jira sanittiin ajamu gumaama bira kutaa. Nasraddiin bira kutaa achitti dhaati. Kaani. Amma ta harkaana qabdu kawaayee Abdul Azizi kawaayee abdiiti. Abdii gadhiisuu baanan namichatti kolkoloo asiin gaaf durallee situ qabee situ qixaaxee ammoo akka nama abdii yaadu ofirraa waan argitu albaatus argeetiin jira viidiyoo kan kee. Albaatii san simat deebi'ee arraaba simat deebi'ee kaasa ani maammee miti na agarta. Nan beeytu yoom na argite. Ijoolleen hagam beekne biddaan taphattii jette Oromoon. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya du'aayii keessanii na cinaa dhaabbadhaa. Du'aayii naa godhaa. Du'aayiin teessan baay'ee na gargaarti. Du'aayiin teessan walla baay'ee na cinaa dhaabbatti. Kanaaf viidiyoo kanallee sheer godhaatii nama hunda biraan ga'a. Maaliif sheer godhaatii nama biraan ga'a isiniin jedha. Maaliif bakka an ga'ee fi akka anan irra jiru saffisaan maaliif namoonni illee akka yoo naa birmatan bakka garan itti fuulleeffadhe kana warroota najisoota murjimoota kana akka to'annaa kiyya oolan insha Allah namoonni heddulleen na cinaa dhaabbatanii maammeessi cinaa jirra amshirnaan jechaa jiran jechuudha. Haa galatooman ulfaadhaa. Warroonni biyyoota adda addarraa yaadan ogumaachitanii maammee abdii dhaqqabi jettan kunoo dhaqqabuudhaaf. Xarafa isin argitanuun keessaa gonoo gara magaalaa gaggaragalee jira. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya kun amma irii gadoodha. Magaalaan asiin gadi jirti. Seenetiin jira jechuudha. Kunoo seenetiin jira. Rabbi galanni haa ga'u alhamdulillah rabbil aalamiini. Kanaaf du'aayii keessanii na cinaa dhaabbadhaa. Du'aayii keessanii na cinaa dhaabbadhaa. Du'aayii keessanii na cinaa dhaabbadhaa. Rabbi si biraa jiraatu jedhaatii du'aayii naa godha abdii baasee isin argisiisa insha Allah bi'iznillah. Gargaarsa rabbiitiin gargaarsa kiyyaan osoo hin ta'e gargaarsa rabbii kiyya gargaarsifadhee kotorbaandii fi xurxuraa fi lukkee mara walitti qabee irra deemee isin argisiisa. Lubbuu kiyya tana ba'a malee waan jedhe san iman godhaan. Ol ka'ee naman tuqan haga namni daangaa natti dabrutti namatti hin dabruan. Eega daangaa kutte keessa kukutte taabdiituun gadhiisan har'a gadhiisan boruu gadhiisan jennee callisuu jirraa bara wallaalletii miti. Maal jechuudha tuffii namaatii kun namichittiin kolkoloon na agarta
waan argite albaatu kana mataan dhukkubee Mustafaa jiraa fi jinnii si hin beekuan bakka abdiin jiru saffisaan eedanu yoo fuutee manatti hin deebisiin na agarta si dhufeetiin jira eenyumaayyuun sodaadhu rabbii kiyya tokkicha malee hawaasa kiyya du'aa naa godha rabbiin na cinaa jira jechuudha. Kanaaf osoon an bakka isin jirtanii fi eessa akka jirtan guutuu qoradhee irra gaheetiin jira. Bakka isin itti dhoysitan bakka itti isin abdii qixaataa jirtan hunda isii takka lamaan isin irra gaheetiin jira. Bakka isaan jiranillee beeketiin jira. Nama jala kaayetiin jira jechuudha. Namni kallattii hundaan bayaa gala keessan jala nama kaayetiin jira. Kanaaf ana isinii dhufa. Kallattiin isinii dhufa na wajjin haasoftanii